Waatu gubbaan qabu kula. Daani Yesuus sirriidha. Amma ilaa amma isin lamaan silaa akka haqni tokko si bira jira kan si bira jiru awwaalamee taate dhugaa biraashiidha barbaadda. Ani fiitiin argaa lama. Qoy lubbiyye dhaga'i Daani hangaati mana ijaaza teechu si gargaarte hangaati hojii galtu kaameraa maanii hanga taatu obsee si duukan jirra hin turre dhiiroo. Oke dhaggeeffata. Qoy beerii akkas goono beerii koo. Lala walubadha asirratti baay'ee wanta nani asirratti isin gidduutti dubbachuu barbaadu waan tokkodha. Jalqaba dubbadheera ammas nan dubbadhaan. Yohaannis akka nama tokkotti dhugaa ulfaadhu rabbi. Maal isin jechuu barbaadeetananii haqni ishii si bira haa jiraatu maallaqni ishii haa jiraachuu baatus as dhuftee uummata fuulduratti akkasitti yaada jiru nama kana hubachiisuunsaa anaan akka kootti natti toleera. Lammaffaa inni kan biraa immoo dhimma maallaqaa yoo ta'e immoo keessaanis haa ta'u karaa barbaachisaa ta'een mucaa kana hordoftanii gaafattanii harkaa fuudhuuf hin danda'ama hin dandeenyas. Mucaan kun yaada isaa qajeelaadhaan dhufee asirratti kana wanta jiru kana immoo akkanatti wajjin turreerraa kanarratti immoo addaan hin baaneerraa waraqaa qabnas waraqaa keenyas immoo addaan kunneerraa jedheera. Mucaan kun ifa bilisaan nutti haasa'eera. Dhimma maallaqaa yoo ta'e immoo waan tokko dubbadhaan asirratti. Mucaan kun Saami waraqaa cituun bara addaan baanii nan xumura al tokko jooni nan xumura. Baay'ee yeroo namni dubbatu isiniin kabajaa isin dhaggeeffachaan ture waanan jechuu barbaade narraa hubadhaa. Dhimma waraqaa ni dubbachuun barbaanne nama asirratti. Maaliifi waa'ee yoonii akkuma amma jettaniyyuu hordofaati beeriin jechaadha. Beerii tan kennan masani. Beeriitu dubbachaa jira. Ragaa qubsaa wajjin mucaa kana faana egaa wal gaafattanii asumatti nuuf iddoo barbaachisaa ta'e. Mucaan kun amma si kaade yoo ta'e mucaan kun yooniin si kaadeera yoo ta'e ragaa qubsaa wajjin asumatti risiitiin jira miti. Kanaaf risii sun faana nuuf hidhiite mucaa kana gaafannaanii waan ragaa qabus waan ragaa hin qabnes walitti yoo haasofne wal faxxatuu ta'a waan ta'eef gaariin ta'u jedhee mayyaadhaan akka kootti. Garummaa wanti nuti gochuu qabnu waa'ee mucaa fi waa'ee mucaa kan biraati. Kanan dubbachuu qabu isa kanadha. Asirratti immoo waa'ee waraqataa inni haasa'uu barbaadu waa'ee waraqataa jettan samaanaa harkaa isaan harkaan ofii cicciranii aaranii cicciranii inni achitti waliif harraman achi jira achirraa waliin buusne jedheera. Garuu immoo ishiin isa sanuutti heerumtee jirti nama biraa wajjin jirti sagalee as keessatti kana waa'ee waraqataatiin gaafatamummaan qabu dhageessanii miti. Sababni isaa ishiin sana dhiistee waraqata sanachi gootee nama biraa waliin jiraachaa jirti heerumtee jechuudha. Akkoo asirratti amma gaaffina ni gaafadhu jechuudha. Qo'i Saami yeroo tokko asirratti amma gaaffina ni gaafadhu. Silaa waraqaa kana harkumaan tarsaasanii akkamitti ishiinis gara san dhattee akkamitti innis waraqaa kana harkumaan tarsaasee akkamitti dhiise. Otoo maallaqni isaan gidduu hin jiru ta'ee otoo maallaqni ishii isa bira hin jiru ta'ee har'a intalli kun waraqaa tarsaastee isa dhiistee kara biraa kutte. Inni haadha manaas akkamitti dhiise? Harkaan waraqaa tarsaasee akkamitti haadha manaa seera walii kutii qabu bar kan beekamu amma seera biratti fudhatama kan qabu ragoolee seenaa asitti wanna tubachuu qabdu seera. Isinis warri ni qabna akkana asiifachin oduu guuroo osoo hin taane ragaa qabatamaadha. Kun riisiitii isaa irratti ergame maqaa isaatiidha fida harkatti nutti kenna. Anjara na dhaggeeffadha. Seenaa dhaggeeffadha. As jedhu jiru seenaa. Mucaan fide mucattii ka fide. Seenaa wanta as jedhu jiru. Ishitu fidate. Ishitu biyyarraa waggaa lama dura mucayyoo kadhaan wal beenu. Mucayyoon kana himte daanii akka fidatte suuraa isaas na ergite laali kaanu. Amma biyya Dubaay keessa jiraanna. Ani yoo sanii jaartiin koo Suudii jiraattii yoo san waliin fuune sii galee ani jaarsan qabaa akka hiriyyaa obbolummaatitti akkuma gara wal jaalannutti akka hiriyyummaatti wajji jiraanna ani jaarsa qabaa suuraa isaanitti ergite. Kun waan waggaa lama dura ture. Sii galee miti. Kun waan waggaa lama dura ture sitti nu dubbachaa jira. Isaa annatu fidate jaarsan qabaa abdii jette si bazaa bataam taammaa nyinaati lijitaa. Okay, kanaaf amma birrii kana ishiin soo fidde inni soofisaa ta'ee kaffalate lachanuu dallaa irratti kaffalanii mi ofi. Yaa amma laali dikkoo kaffallee seenaa እየተጠነቀቅሽ የምትናገሪውን ነገር
kana eenyumii fi kunis haa kaffaltu sunis ishiinis yoo kaffalte jarri lamaanuu dallaalumaaf kaffalanii fidanii mi ofii. Ishiitu kaffalee fide jarri lama wanti. Ishiin isaafi amma ko ishiin hin jirtu dubra meerii hundumti keenya iyyuu isaaf ishii jedduudha rabbiin dhugaan jirtu isaaf ishii jedduu jira. Kanaaf yoo innis ta'e ishiinis yoo taate kan dallaalatti kaffalan dallaalichi dhufuu qaba waan dhugaan isaan lamaan jidduu jirtu dallaalicha harka. Sigalee. Nama baay'isawwee sittani madaggeeffadhu kan teeknooloojii babal'isnee haasofnaa taana ragaan namaan fudhatamu. Isa kana jala mureen sitti maal? Ishi akkama ragaan namaa erga fudhatamne ati ragaa eessa fiduudhaaf ergaa ragaa namaa fudhatamne. Seenaa yeroo tokko nuti kanaasaa jirru ani kanaasaa jiru waan waggaa 2 duraati. Ka ishiin natti dubbatteen sitti himaa jira malee mallaqa kiyyaan fidadhee natti nimne jaarsa kiyya natu fidatee achiruma dhaabbanni akka obboleewwanii walfaana jiraachuu danda'u. Ani waan dhagee anis bornan du'a qabrii dukkanan seenaa. Warreen jechuudha. Warreen suura kiyyaa asifajji fiddanii asifajji qabdanii waan hin taane dubbachaa ta'e. Daanii dhaggeeffadhu. Akka nalaa dhaabbata. Daanii dhaggeeffadhu. Daanii dhaggeeffadhu ammallee sittan himaa. Mucayyoon tun bakka dhugaa jirti. Nutu gara ishii deema malee ishiin gara keenyan dhuftu. Mallaqa ati ganaa rabbii yoo umurii si dheeresse ganaa umurii dheeraa jiraattee hojjettee argachuu dandeessa. An sittan himaa dhagaye. Biyaansi kalee maal hojjetaa turree hadha maalirra turree hin beekta atillee anis nan beeka. Si galee mallaqni dhufa hin deema. Boru gaafa duutu garuu xaaxaa takkaan duuta. Carqii takkasitti maranii boolla biyyee keessa si kaa'ani sanuu dhagaa si boraasisanii ciifta. Mucayyoo tanas akkasi nutu gara ishii deema. Si galee dhugaa jirtu dubbanna rabbi osoo haqa namaa ofirraa qabnu rabbi nu ajjeesin. Abdi baay'ee haasanii fi dubbii irratti fe'an. Amma nuti nama gurguddaadha. Qoy mee Daani. Deemiti nucicha nuuf fidu nuti jira miti zimmannee nafarsinu amma asirratti adii waan baay'ee dhaggeeffatu sittaan no dhugaan maalidha maalitti si beekna dhugaa softee fidii kootu kaa mucaa hin kaffalaaf jaalatee hin kaffaluu jenne maaliif fidee dhufneere mucaa isa fidee fidiitiin nu gidduu ennaa dubbatu dhumate kuni bakka maaliif ol gara maal haasaa ture anti maal haasaa artamee mucaa dallaalicha fidiitii isa fuulduratti wal gaafanna inni narra hin jiru jedheeti dubbateera bakka mucaa fidiitii fidde ishiitu si fidee jedheen giddi isaa kaffala. Habiib xiqqoo waan dhaggeeffachuun waliin nama hubachiisuu danda'a. Amma san nama ishee ajjeesee galeetoo biddeen gaarii nyaachisaa waa'ee mucaa isa fidee naa somnenu maaliif gurraa hin dhaggeeffattu qalbiin gara biraa jirta ati yaada as jirta malee. Isheen naaf fidee naatu fide jedhe malee maallaqa kaffale naa jenne jedhe. Gocanii bibi faayidaan qalbii as deebi. Haqa mucayyoo irratti otoo dubbanne haqa mucayyoo dubbata amma kun laala ani amma fakkeenya fi waan kana keessa maallaqa bare maaliif birrii sira jira waan na jedhin fe malee haqa mucayyoo irratti wanti guddaan astaanii foolo saabachuu waan gochuu waa tokko bu'aa tokko hin fidu. Erga gaafa hin duteeti namu mana banee achi banee foolo saabachuu malee wanti bu'aa tokko kuusan hin jiru. Kanaaf amma asirratti maal gochuu qabdanii karaa seeraatiin haaqni mucayyoo akka gochuudha wanti tokko faarratti wanti biraa tokko hin jiru. Ani waan sinti machuudha. Daani mucayyoon yeroo duutu ati eessa turte guyyaa sana filisiyoo yoo nutti himuu dandeessa. Guyyaa sana eessa? Maal taate Jooni nagaan qabdu Daani maalifan gana gaafadhe informationiin duuba jirtu tokko maalinni mucayyoo kana ta'e jedhanii manatti waan manatti ajjeesisanii. Jooni xiqqoo as deebisaan ishiin gaafatiin. Isaaf ishiin urgaadda baanii turan waggaa tokkoof akka inni dhaabuu guyyaa sana maaliif seete maallaqni irra jiraannaan maaliif gaafadhe seete abdii maallaqni hoo irra jiraate duubarra waa hoo jiraate dhaggeeffadhu mucayyoon kun akka mucaa sana wajjiniin hariiroo yoo qabaatanii mucayyoon kun akka lubbuudhaan hin jiraatu hin barbaadu ta'uu danda'a. Seena jedhamee mana isaatti waamamtee duute sagaleen gosa nagaama seena
Sigala. Mana saat manatti waamamtee mucayyoon kun ajjeefamte kan jedhu kan adda baafachuudhaaf anatti seena daanii deebisi namni biraa dhufe namni waa'ee mijayyoo sanaatti waa'ee daanii keessa bu'ee ba'ee namni biraa hin jira dhufee soojiniin hariiroo qabamoo qabu hin qabu. Abdi hariiroo qaba kan jedhu na qaba yeroo kanatti hariiroo waliin qabu kan jedhuun qaba. Okay, itti deemna. Gaaffii inni too dhufee gaaffii tokko tokkoon bakka inni jiruu fi bakka inni oole guyyaa sanaa fi inni waan itti dhaga'ame amma maalirra akka jiru maaliif akka callise maaliif wanta kana hin hordofne akka nama tokkotti ani nan galchu seenaa nan hin galchu as keessatti biiftuun fagoorra jirti namoonni hin galchine garuu akkasitti gadda keessa ta'anii yeroo haqashii barbaadani inni harka sassaabatee afaan hin beekuuni afaan hin beeku jedhanii taa'uuni sirrii miti nama ganda tokko ta'anii nama kaleessa ammatee ciisee tokko nama waliin ture tokko lakkoomayyuu nan dhibu ta'e jedhee harka mammaratee taa'uuni kuni gonkumaay sirrii miti dhugaa dubbachuudhaaf. Ani amma yakka hundayyuu isarra kaa'uudhaaf miti. Wanta kana woo xiqqaate haqashii barbaaduu keessatti adda durummaadhaan kan as keessa deemu yoo xiqqaate lubbuudhaan nama isa fide tokko reenfashii galchuudhaaf adda durummaadhaan fuuldura dhaabbatee kan mormuu fi kan haqashii barbaadu tokko isadha jechuuf an barbaada. Namoota haqashii barbaadan keessaan illee informationii kanaan dura jiru hundayyuu as baasee kennuu kan qabu isadha jedhee yaada. Kanaafuu harka mammaratee taa'uun kun sirrii miti haqashii barbaadu. Waan hundayyuu asirraan dubbannu beeftu dhaggeeffadhu beeftu waan dhageessu hundayyuu asirraan dubbattu isa sana akka informationii qabadhuuti akka gaaffiitti gaafadhu dubbatini. No akka gaaffiitti odoon ta'in daaniin an dura gaaffii gaafachaan ture odoo isin hin dhufin dura gaafa ani gaaffii gaafadhu neebar wanni micayyoon irra hin jiru jedhu. Amma immoo daanii anaa miti kasi gaafatu ani sin gaafadhu namni waa'ee keetiif kashii sirriitti keessa gadi bu'ee ba'ee beeku hin dhufaam gastii kanarra daqiiqaa 10 booda jechuudha. Innaa sila sanaafu namni suni fillafiitti si gaafata waa'ee keessan lamaanuu haaja beekuuf isa fuulduratti nu sobuu illee hin dandeecha ana sobda malee nama sana sobuu hin dandeessu. Namni sun hin beeka waan ta'eef turtii keessan gocha keessan akkamitti akka laayifii wajjin dabarsitan muulu bayya'aan daandii inni waan beekuuf namni sun dhufee si gaafata ammasitti obsaan nuu taa'i. Gara tokko naqini eeggadhu animo namni sun dhufe seena sittani ma ingalchita gaafa sana biiftuun gastii irra hin buuti. Sana booda namni sun fillafiitii ba'ee faxxatee hin gaafata daaniin gizee sana deebisu sabbeeka. Namni sun immoo erga daaniin deebisanii kennu jira sinii galee. So ani sanaafan dafee dubbadde mikinaatu akka daaniin nan deema jedhennaan namni naa dawwalee immoo ani waan kana akkana waan jedhe biltsiin himaan immoo sana rakkina. Inni kan nan deema dheefi duubarraan akka waan inni ishee ajjeese birrii sanaaf ishee ajjeesetti fiduutti itti fidaa jiran. No akkasii miti nuti birrii ani laan seenaa durallee dubbadde. Otoo uummanni kun hundi ol seenin an absiif daanii taane gaafin gaafadhee jira. Birrii ishii yoo jisirra jiraate daanii anuu biiftuun waan an qabu awwaaxxee birrii micayyoo tana sirraa galchina jedheeniira. Kuni maaliif daaniin obboleessa keenya daanirra miidhaa geechisuun barbaadu. Warra as jaadu dubbattan immoo odoo waan micayyoo tana dubbadhaas ni nyaan takkittiin keessa hin dubbanne. Nuti daaniin obboleessa keenya micayyoon tun duute daanii yaaduu miti. Garuu haqqii jiru nutti taa'imu mikinaatu micayyoon tuni birrii miliyoona tokkos jala nyaattennaa. Birrii kana mana nyaadhe jedhi dubbadhu kasiin jedhee dura si gaafate daanii ana. Isa sila na sobdeef amma immoo waan biraa dhageeffan miira keessa galeessitti dubbadhe ammallee daanii fillafiitti faxxatee si gaafadha waan dhugaa jiru irratti haqqii jiru nutti himta yoo rakkatte nu hundi keenya warri gasiirra jiru kun sirraa kaffalla. Soba oo ta'e garuu karaa sobaa yoo wal deemne ija walitti mukaa falaxaa ijatti wal cabsina malee namni wal jala gadi jedhu hin jiru kana rakkinni. So sanaafuu amma namni dhufee si gaafatu jira. Namni haqqii keetis kashiitis kan lamaan keessan jiru shoortis lamaan taphachaa turtan sana sirriitti beeku jira. Gaafa namni sun dhufee gaafisi gaafate hundi keenya mootii sirraa godhanna nama sana deebisa yoo dhuguma nyaannes nama sana fuulduratti hin nyaanne jettee dubbatta. Sila kanaafan akka ati gastii irraa buutuun barbaadu warri immoo isa tajjeesettan inni waaqa miti. Sinii galee inni wajjin hin turre isaati kanatti. Kan nuti isa gaafachaa jirru birriidhaa fi birrii micayyoo. Kanuma kalaas wanna biraa amma namichi dhufutti waan barbaadan gaafadhaa. Namni sun immoo daqiiqaa 15 booda hin dhufaa si gaafannaa nagaan tura.
Guys, asirratti amma daani atiin bu'iniitu mataa'i uummata isinis taragaaggaati taragaafadhaati mucaa yeroo gaafattanii daani ati immoo jechuudha rakkoon qabu ilaa namni riisitii ragaa qabu tokko riisitii hin fidaa namni tokko immoo yoo riisitii dhabee dhufee too ragaa sitti bahee riisitiin akka carraa baduu danda'a yoo ragaa sitti bahee immoo jechuudha ati yoo barbaadde nuti amma kan barbaannu dhugaa mucattii kanaa baasuudha ati sobbolleessi keenya waan ta'eef sillee simii dhuunfeenu siigalee maaliif atis waliin gaddaa'uma jirti sitti dhaga'amu danda'a sitti dhaga'amu dhiisuu danda'a kana kan beeksisu. So kanaafuu amma jechuudha ati wanta ati gochuu qabdu akkaawuntii kan kee cheekii nan goosisaanii jechuudha. Waggaa lama ati amma waggaa lamaan dhufte kana kaasee eenyu akka birrii akkamis irratti galee cheekii goosisuu nan danda'a jechuudha. Namni ni jira achuma Dubaay keessa. Booda yoo hin taane. Jara namichaan mucattiin jaarsaaf jaartiidha. Waan jaarsaaf jaartii walitti kennite. Akkamiin ati riisiitiidhaan jetta riisiitiin walitti kenna anama jaartii qaba jaartii yaa riisiitiidhaan itti kenna. Namatti kennamuu danda'a isa waan akkasii dhiisiti. Waan akkam akkamii waan jechuu danda'u suni harkaanin namatti kennama wal bira turani qaama waan kun. Biyyattiin tun biyya biraa turte biyya biraa irraa gara biyyaa galtee deebitee dhufte. Haga dhufteetti biyyatti seeraa wal beekan wal jiraachaa turanii dhufani. No, an dhaggeeffadhu waa'ee karaa biyyaa anis nin beeka waan ta'eef karaa biyyatti akkasumara wal beekamtii agarsiisa. Torbee tokko no biyyatti kan wal barre. Torbee tokko duwwaa. Torbee tokko duwwaa. Safara tokko anis daandii karaa biyyaa. Kan karaa biyyaa anis ittiin hima isa. Garuu mucayyoon tun erga biyya kana dhufte malee karaa biyyaatti waliin sittan hima. Abagammara waliin ture eessatti akka barate oomitti akka isaan as fidellee hin beeku san. Dhageessee malee duraan inni hojii hojjechuutti ture jechuudha. Inni harkaanis itti kennamuu danda'a harkatti birriin asitti. Garuu amma isaan lamaan jidduutti kan baasuu danda'u dallaalicha isaa ishiin kaffalteef yookaan inni kaffaleessan qofa. Yoommoo namni isaa dhiyootti jiru kan. Sitti meeraa baramma seenaa dhaggeeffadhu. Sitti meera nama waa'ee daaniiti micayyoo tanaa nuyi amma warri gasirra jirru kun hin beennu. Anillee dura waan hin beenne fazzim jedhe. Nuti amma yaada keenya ibsachuu dandeenya wayi dammoo gaafii gaafachuu dandeenya daani. Namni dhufu sun immoo gaafii miti kan gaafatu qaxxitaa waan isaan lamaan wajjin erga Dubaay dhufee erga daaniin Dubaay ture waan isaan faana ta'aa deemu ayidiin daanii akkamitti akka hojjechiifame nama beeku jira isiniin jedhe miti. Ammasitti obsaan daaniidha yoo yaaduma yaada ibsachuu barbaaddan malee ammasitti ooman gaafatina. Maaliif namni sun beeka miti ree? Namni sun dhufee akkana daanii kana jedhee gaafa gaafate daanii yoo nama sana fuulduratti waan dubbatu qaba innis kuma namni sun gaafii gaafatu daaniillee waan dubbatu qaba. So ammasitti daaniidhaaf gaafii adda addaan dhiyeessinaa fi mikinaatu nuti beenu. Namni isaan lamaan gidduutti beeku jira. Biiftuu dhiifama naa godhaa dhugaa dubbachuudhaaf nama 9,000 almost nama 10,000 ta'uudhaaf deemaa jira. Amma haqa mucayyoo kana nin dhageenya jedhanii maatiin as jala jiran illee jiru. Mee waa'ee qarshii kana dhiisaa reeffa keenya waa'ee qarshiin dubbatina. Ani dhugaa dubbachuudhaaf baay'een isinitti gadda. Amma mucayyoo haqa kana mucayyoon kun akkamitti duute maaltu ajjeese kanaan jedhu kana keessatti keessaan hojjetamuu irra jiran jettaniirtu. Maal irra ga'e please kana dhaga'uudhaaf maatiin asirra amma mana kiyya guyyaa lama tanko baneen ture. Maatiin biyya keessaa wal nyaachaa jira. Deemeen haqa kiyya barbaada. Deemeen dhiiga dhangalaasa. Deemeen gumaa kiyya balleessa. Deemeen maatii isaa barbaade bakka barbaadetti abbaa isaas fida. Adaadaan isaa jamoo 21 jirti. Akkasan godha. Kootu naan jedhaniiru waan hedduu waliin jechaa turan mana kiyya keessatti. Uummanni wal fixuudhaaf biyya keessatti deemaa jiru. Sin wal asii qarshiin daaniin yoo barbaade maatii gargaaramuu ta'e miiliyoonoo miti sanaa olitti deemuu danda'a mucayyoo kanaaf. Kana haqa qabaatus. Kana keessaa baanee waa'ee mucayyoo kanaa irratti amma maaliif uummata qabna amma uummanni baay'ee jira nu jalatti. Feemasiin hedduun haqa ishee balleessuudhaaf haqa ishee as baasuudhaaf maaltu jira? Maaltu taateen suni maalinna jedhee asirraa odeeffannoo fudhatee mana isaa banee nu gargaaruudhaaf namni barbaadu as jala jiraachuu danda'a. Haqa yoo kanarratti otoo dubbanne maal qaba? Lakkoofsa kan kee ka duraa sana jalaa badeera bu'i bayi. Kottu naa bilbil. Abdii waan jiruu fi amma abdiin harka cirutti abdiin maal deeme? Dhaggeeffadha argitanii haqa irratti hin badu ijoollee lamaan kun argitanii. Dhaggeeffadhu Joon. Joon amma keetti bu'ati. Badii qabda. Noo haqqi hin jiru. Joon amma na taasaa jirtu. Maallaqa gargaarsaa wayi dammoo akkaataa mucayyoon kun itti deemamaa jirtu reeffa ishiidhaan jechaa
nuyi daanii kan gaafachaa turre durumallee seenanis jirti kinoo ka seenaa guyyaa wajjin haasofne miti anifatti seena kan nuti haasofne daanii ni dhimma kana keessa kan qabu kan daanii namatti waamamaa jiru birriidha fi birrii isaati birrii ishiiti jennee dhufne malee waan biraa manni akka ishii nyaate fide warra jechaaruudha malee daaniin harka keessaa qaba yookaan daaniin ajjeesatti mita namni jechaa jiru. yaa nullee isaan ati dammoo gara biraa gaafannaan keessanii. irratti joo dhaggeeffadhu gaafii gaafatteef deebisa. Egaa har'a gama miidiyaa fiddanii hin dubbanna garuu jalqaba irratti isinitti hime barra. Wasiilli ishii Duubaay jira qaaman dhufee argamee jira. Marmaraa reeffaa marsaa lammaffaa gaafateera isiniin jechaa jira. Seerri qabatee jira. Namoonni bilbilanii ishii waaman hundi ganaa qoratamuuf taa'u. Eega mucaan kuni dhimma ishee keessaa dhimma lubbuu ishii darbuu keessaa harka qabaa miti hin qabu hin jiru. Kana gaafatamaan jiru Yoonas jechuudha dhageessee jiru. Anis an jechaa jiru nama 8,000 yoo qabaanne namoota kanarratti dhugaashii maalirra akka jirru asumaan haa ibsannu. Nama feemasii an barbaannuuf namni akka wali qabamuufi miti. Haqashii maal takka taate eenyu akka duute namni kan hin beekne as jala guute baran taa'e. Imbaasiiwwan jiraachuu danda'a. Namootni seera keessa jiraachuu danda'a. Isaaniif haa ibsu. Mucayyoon duute maqaan ishii kana jedhama. Haala kaniin akkas duuteerti. Bakka kanatti duuteerti. Haqashii nu barbaada jennee haa gaafannu. Nu biraa dhaabbatan.